obboleettiin teenya takka maal jette isinitti fakkaata? Mana kiyyallee fudhadhu, ilmoo tiyyallee fudhadhu, nikaa kiyya narraa buusi. Nikaa isheen nikaa maatu shinke nikaa silaada bakka dalagoo jirta. Wanni mana si kennisiise hoo maali? Sistama sitti godhanii mana maqaa isaatiin bittee jari lama maqaa nama tokko maqaa tokkoon bitan. Saraaha jechuun ijoolleen keenya balleessaa isin qabdan gaafuma abbaa manaa keessanii mana bittan salphina itti hillim dhoqqee itti hillim mana hin bitta obboleessa qabda abbaa qabda. Maali yoo bitte yoo inni nyaate yoo abbaan kee nyaate yoo obboleessi kee nyaate maal rakkoo qaba? Inni har'a dafqa kee keessatti raahaa godhee jiraata. Saraaha ijoolleen keenya isin mataan keessa likkii isin hin jiru wallaahi billaahi jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattu. Viidiyoon kun isin fayyada namoota hundaaf sheer godha. Si fayyadi. Si fayyada. Faaxee mana arabaa jirtu hundi keessanuu viidiyoon kun isin fayyada. Keessattuu ijoolleen amma deemtan viidiyoon kun saraaha isin fayyada. Sababni isallee ati akka warra duraan qalbii fixatetti qalbiin fixattu. Akka warra duraan garaa laafutti garaan laaftu. Amma dhiirri amma yoo ati mallaqa hin qabaanne, yoo ati mana hin qabaanne, yoo ati lafa hin qabaanne siin fuudhu waa sadiin kana jechuudha. Hin argine barise, hin argine. Dhiirri biyya keessatti dubartii waan qabne hin fuudhu. Dirqama laazima ati mallaqa itti fiduu qabda. Dirqama laazima ati itti heerumtee deemtee yoo dalagatteellee yoo bitteellee mana jechuudha. Ilaa dhagaa dhiirri akka qaroomte beeytani dhiirri jechuudha. Dhagaa isinii hima. Dhiirri maqaa ofiitiin mana hin bittu. Dubartii shakkitu irratti, dubartii na hojjeteetti jedhu irratti hin bittu bara. Maqaa nama biraatiin bitti. Takki maqaa abbaa, takki maqaa obboleessa, takki maqaa dhiirsa obboleettii fuudheeffa. Bara waan akkanaatu jira isin huma takka quban qabdan malee. Kanaaf jechuudha. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu. Hin gowwoomin. Ati biyya namaa teettee daaqitee dalagattee fiddee mallaqa keessatti ergitu hin gowwoomin. Hin ergin abbamu mana keessanittu. Kaayadhu akka wanti keetirra. Baafadhaa akka wanti isin hin jennu. Silaa isinumatti iyyinaa isin dhageettani. Hin gowwoomina. Isin galee hin gowwoomina. Inni har'a qalbii isaa raahaa godhee jiraata. Isin biyya arabaa teetteetiin imimmaan isii hangalaasa sheekotitti himatti. Sheekotiin maa si gooti? Sheekonni dhiirsa kee beeyti? Si beeyti? Ati adawaa meeqa kamtu miidiyaa sanarratti si arga? Tokko si gammade, tokko sitti gaddadu. Nan beekan jetta malee maqaa jijjiirrata malee namni si beeyna hin jiru. Namoota hedduu si beeka. Uzzadhi dalagadhu hin himatin rakkoon himatan kanaa miti. Nikaa narraa buusuu didee akkam godha ka jette mootuyyuu dalagadhu. Haa buusuu baatu, haa dhiisu isatti gaafatama bakka. Haa buusuu baatu. Maas si godha. Mallaqa kee ittiin ergi manni kee taree jira. Ilmoo wajji qabdan immoo wanta akkan taatu. Isin immoo ijoolleen biyya arabaa jiraata. Maaliif gowwoomtan? Maaliif dhiirsa keessanitti mallaqa ergitan? Hin kaayattani? Bar inni taa'ee isin jedhee booda niitii biraa fuudha. Ati gaaf galtee imimmaan har'allee miidiyaa irratti imimmaan borullee dhiirsa keeti jettee miidiyaa dhiirsaaf jettee hin booyin. Dhiirri guute akkuma inni dubartiin guute fuudhu san atillee dhiirri guute san miti hojjetamu dalagoo kee harkaa qabda. Namni dalagumaayyuu raahaa qalbii isaatti qaba. Damoosa ja'aan argata. Wanni isa boochisu hin jiru, wanni isa yaaddesu hin jiru. Maaltu sammuu kee mana arabaatitti si cinqe? Daa'imman arabaa duuka fiigaa. Isin ijoolleen biyya arabaa jirtan ka amma deeme silaa barumsa ta'a. Ka darbe garuu darbe ka asii achi dhufuuf mallaqa keessan walitti qabadha. Mallaqa keessan kaayadha. Abbaan manaa kiyya mana naa ijaaruu heda. Abbaan manaa kiyya baras taa'ee ka farsoo dhugullee yookiin mana farsoo seenii waa'ee dubartii haasa'ee maal jedhee nama dhiira akkamtu bultii isii saniif ta'ee duniyaa isii walitti qaba. Nama meeqatu mallaqa dubartiitiin mana ijaarate dubartii biraatti fuudhee ilmoo irraa argate
mana sanuu kam godha maqaa abbaa isaatiin bitee abbaan isaa immoo birrii kana maal naa dalayda eessaa naa fuuta maaliin naa bit mee maal dalaydee bitta ijoollee beenu hedduutu jira kun isa ifa jira jechuudha dhugumatti kun ifa jira ijoolleen beenu hedduutu jira kanaaf jechuudha waan akkasiisan yaa jamaa waan akkasiisan waan ta'eef mootuyyuu hin barbaachisu boo'uun keessan boy media rabate maaltu si boochisa keessa keetti boy kophaa keetti boy sheekota hoo gaafattelle keessan gaafatte fala ta'u sagalee keetti fi sheekara kokkana ijoollee fi immoo gaafin achirratti sun barumsa guddaa namaa ta'a wallahi wanni intala kana mudate mootu namoota hedduutu qaba jechuudha rakkoo kana nikaa isii irraa boosuu didee isii danqaa jira wantoonni kun immoo gara siiritii wal qabatan fakkaata akka jedhanii ta'an Allahu a'lam hin beeku akkasana fakkaata maaltu isin cinqee isin boochisa kabiyya arabaa jirtu dalagadhu kabiyya keessa jirtullee obsesi haa kennu kabiyya keessa jirtu waa xaaxaan hin jiru garuu kabiyya ambaa jirtu akkati imimaan kee dhangalaasaa daa'imman arabaa duuka iyyaa hojii arabaa duuka meeshaa arabaa duuka tankaraattatamaa dhugumatti jireenyi baay'ee ulfaataadha mataa keetiif fayyaa keetiif haala jireenya keetiitiif maaliif biyya arabaa teettee odoo boottu nasbeen kee baati duniyaa jettee duniyaa harki kee kun fide fayyaa qabaannaan duniyaa fiddee barate otoo fayyaa dhabdee hoo biyyaayyuun baatu kana jechuudha wanni nama boochisu hin jiru dalagadhu dalagoo teetitti raahaa godhu wallahi namni dalagoo qabu cinqaata akkan qabu nama dalagoo qabnetu sammuun isaa cinqamee jedha dhiirri amma yoon fuune jette dubartii way argattee hin fuunetti haga xurii kottee tana jalatti sin dabaltu hin fuuti tafeete fuuti ati immoo mataa kee achi weeraraa jirta isaaf jettee kaanarraa buusuu didee jettee ballo maaliif mana kee kennita maaltu mana si kennisiise nikaa buusuudhaaf ani ammallee daa'imummaa qabaa deebi'ee dalaga barqaan guyyaan ta'e as keessa jirti ji'a tana keessa jiraachuu dandeetti guyyaa ta'e umri daa'imummaa laaliin azala ofirratti hin deemna nuti azala keenya ofirratti hin deemna isinii galee kanaaf wallahi lazim ani dubartiin tokko tokko kitti sin yaadan hin beeku laazimaa miti inni gara fedhe yoo baye haba bakka fedhen haba waan isa gabbartu situ nama godhee miti situ mana itti bitee miti kana biraan kaatanii ammallee immoo mana sii kennanii kaanarraa buusii seeran buufatta rakkoota kan qabu seeran buufatta akka duraanii gowwummaan hin jiru foo ajaa'iba qabdanii bara mana nikaa ofirraa buufti jechuudha gaafa san si shakkaa bara akkana ati nama biraa wajjin jiraattu faasiin jedha ittuma dhiisi birrii kee walitti qabadhu mallaqa kee walitti qabadhu gaaf mallaqa kee walitti qabadhu kalas isa si soqo malee ati san soytu gizeen ammaa silaa gizee dhiirri mallaqa dubartiin dhiira horattu waan ta'eef gizee ammaa dubartiitu dhiira horata akka biyya hindiitti jedhanii biyya hindiitti dubartiitu dhiira fuudha na fakkaata يا جماعة زمن فالله كيس جرا والله زمن فالله كيس جرا ربي نور قبو مليا كسيتي ودوتو تكابجمتو تكيا فيديو كي لا غودا شير غودا سبسكرايب نا غودا نجي جبي ساسين نجي بربادا